bakkeewwan bilisoomanii isinii fidee dhufe. Okay, nan dhagaa ni jira ulfaadhaa. Ergaa Oromiyaa bakkeewwan bilisoomanii kan mirkanaa'e keessa beektu yookaas maaloo otoo hin ta'in ergaa mirkanaa'e jechuudha. Oromiyaa bakkeewwan bilisooman eenyuun waboodha. Tarii baay'een keessanii fira qabduu, nama qabduu, nama adda addaatti bilbiltanii mirkaneessitan ta'uu danda'a. Wanta adda addaa gootan ta'uu danda'a. Karaa adda addaa beekuu dandeessu. Warri kaan immoo sooshaal miidiyaa argitanii akkuma salphaa tokkotti darbitaniitu ta'a. Dhugaan jiru garuu Oromiyaa iddoon baay'eensaa bilisoomaa jira. Shakkii tokko malee jechuudha. Oromiyaan aanawwan baay'een bilisoomaa jiru. Aanaa hunda isaa kana listii isaa isinitti himuu miti. Garuu maaltu ta'e akkamitti bilisoome kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Yookaas ergaa achii dhufe uummataan ga'uun qaba. Maaliif aanaalee biraa warra muuxannoo kanaa hin qabne bira ga'uu danda'a waan ta'eef. Yeroo waa'ee bilisummaa dubbannu, yeroo daandiin Oromoof ta'u daandii wabootii gaafa jennu namni baay'een hin hubatutti hin fakkaatu. Oromoon humna qaban se'u inni kaan humni jira faa jedhee namanu hin galuufi. Kanaafi advokeesiidhaaf wantii qofaanii bilisummaan akka jirutti kan yaadu jira. Advokeesiinis barbaachisaadha. Sunis immoo barbaachisaadha jedhee immoo kan dhuguma humni akka jiru amanu immoo jira. Garuu humni jiraachuusaa isa mirkanaa'een isinitti himaa jechuudha. Egaa aanawwan bilisoomanii baay'een dhageessaniittu. Aanawwan akka karaa lixa Wallaggaa akka Gidaamii, Begii, kanneen akka Qondaalaa, kanneen aanaalee kan biraallee hedduun wanti bilisummaa jala jiru. Naqamte jalaa akkuma jiranitti naannoo Naqamte naanna'anii aanaaleen jiran. Naqamte magaalaa guddaa waan ta'eef uummanni akka keessatti hin dhumnee fi warri mootummaa magaalaa keessatti lola barbaadu. Warri mootummaa jenna egaa biltsiginnaadha. Kanaaf hin qabamne karaa kibbaa wanta jiru beektu. Even Arsii keessa namni maallatti maharraa afaan Oromoo haasofnaan hin kabajamtaa naan jedhe. Arsii keessatti shufeerii taatee afaan Oromoo dubbannaan tiraafikii illee sitti hin buusan malee. Hundumtuu wantii wal qabatee jira jedhe. Sodaa guddaan dhufee jira jedhe. Siistemiin isaa sirraa jira. Doorsisi suni wantiin doorsisaa sun maal cabaa jira naan jedhe. Miilli biltsiginnaa citaa jira. Iddoo biraas hin jechaan jiru. Arsii maafan jedhe biltsiginnaanis oppidiyoos dhuftee achitti haara galfatte. Dhiyoo waan ta'eef Finfinneetti achi deemteeti kan haara galfattu ture. Arsiitti illee miilli citaa akka jiru odeeffannoo gahaadha kan hin qabu namoota achiirraa. Garuu aanaalee bilisooman irraa ergaa isinii fidu akkaataatti bilisoomanii wajjin himuun gaarii irratti fakkaata. Egaa bilisummaan akkuma jenne Itoophiyaan karaa nagaa fi karaa advokeesii, karaa marii siyaasaa waan jedhu cufteetti. Aadaa isaas hin qabdu, fedha isaas hin qabdu. Itoophiyaa warri jedhaman kun, Itoophiyaanisti warri jedhamu kun aadaa sanaas fedha isaas kallattiin itti gaggeeffamus hin qabani, hin barbaadanis. Kanaafuu bilisummaa Oromiyaa gaafannu maaliin dhiigaan, lolaan, qawweedhaan jechuudha. Kanaafuu aanaaleen kun yeroo qawween bilisooman yoo fakkeenyaaf aanaa Begii fudhattan, Begiin baay'isee biyya guddaadha. Biyya guddaa yeroon isiniin jedhu Begiin magaalaa baay'ee turedha. Akkasumas naannoo potee neetworkii tokko iddootti na rakkisa. Begiin bakka yeroo hundumaa waraanni bilisummaa Oromoo qabatudha, qubatudha. Laggasee wagii faa dabalatee, marroo faa dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo hundeemti isaa jechuudha. Achi bakki suni baay'ee bakka murteessaadha. Bakka baay'ee impoortaantiidha. Akkuma aanaa xixiqqoo wanti tokko miti jechuudha. Warra hin beeknettan himaa jira.
Akkaataatti beekiin bilisoome qofaan isinitti mee ajaa'ibsiisaa jechuudha. Lolatu geggeeffame. Lolli suni guyyaa guyyaatti ta'aa ture torban lama fi lola xixiqqoon ni geggeeffama. Yaalii xixiqqootu geggeeffamuutu kaampii guddaa jirachi. Poolisii miti baay'ee akka aanaalee xixiqqootti yaadina. Kaampii waraanaa durdurii kaasee kan ture kaampii guddaatu jira. Lafa xiqqoo ol ka'aa tokko qabataniitu kaampii kana keessa waraana jira, meeshaa gurguddaa jira. Waraana hedduudha. Beekiin baay'ee beekamaadha waraana. Qaamni waraanaa baay'ee beekamu jirti. Maaliif achirra bobba'u jechuudha gara wantoota Sudaaniitti, gara kallattii Asoosaatiin, kallattii adda addaatiin, hidha laga Abbayyaatti illee baay'ee dhiyoodha. Kanaaf yaaliin guyyaatti ture. Ijoolleen wabuu nutti himu guyyaa yaaliin godhamu. Yaaliin yerootti ture. Isa booda guyyaa tokko murteessanii buqqisuu qabnaatti walii galame. Gaafa buqqisuu qabnaatti walii galamu ganama hanga galgalaatti waraanni kan gaggeeffame. Isiniin jedheera kaampii waraanaa guddaa jira. Humna waraanaa guddaa jira. Humni poolisii jira. Kallattii adda addaan milishaan jira. Isaan kana guutummaatti buqqisuuf ganama hamma galgalaa guyyaa sanbata duraar godhame. Isa booda guutummaatti cabanii maallaan jedhu namoonni natti himan tokko warri kaan jechuudha odeeffannoo wanti adda addaatiin wanta mirkanaa'e. Si'ool guyyaadhumaa dhufee seenee jedhan guyyaadhumaa maaliif meeshaa gurguddaadha kan dhufe. Sagaleen meeshaa lolli akkasii arginee hin beeknu naan jedhan. Warri kaan maallaan jedhanii warri lola keessa ture kanaan dura jechuudha. Lola bara durii beennaadha. Lola mana ga'u garuu in argine baay'ee qawweensa addaa akkaataan addaa nuuf baay'ee cimaa ture jedhanii waan hin yaadamne ture. Isa booda haala addaatiinitu wantichi xumurame. Xumuramuu isaa duraa kaabinoota baay'eetti harka kennaa. Harka keessan kennadhaa nu waliin hojjedhaa jedhanii itti himaa turan warri waboo. Kaabinoota kana keessaa tokko beektu Oromoon inni kaanii hin shawwadama. Inni kaanii ittiin fakkaatu. Amma yeroo asii dubbadhu kana waboo humna qabaa kan hin jenne faatu jira yoona. Tokko maal fiddati ati eenyufaa jedhee waboo arrabse. Waanuma fiddu unkaanii harkasitti kennuu miti atiyyuu dandeettii ittiin as geessu hin qabdu. Beekiidhaa eekka ilaanii. Atuu dandeettii ittiin as geessu hin qabdu. Ati maal taateefan sitti harka kenna. Mindinna waan ta'e. Jedhanii waboo arrabsaa warra turan jiru. Harka kennuu kan didan. Kan baay'ee wanti ta'an ni jiru. Kaabinee keessa isin jechaara. Isaan kun hundi isaanii darbaniiru. Umuriin isaa itti darbeera itti gabaabbateera. We are sorry hin gaddina. Garuu kana maafan isinii kaase muuxannoo kanaa qabdi kaabinee iddoo baay'eedha. Maal jetti? Waboon dhufee footoo ka'ee sokkaa itti. Dhufanii footoo kaanii deemte eessa jirti hin jirtuu siin jetti. Hin jirtuu humna maalii qabdi? Dhuftee footoo kaateetu sokkiti ijoollee duuriyyeedha. Jetteetu kaadiree iddoo tokko Oromiyaa keessaa warri mata jabeeyyiin akkasitti waboo xiqqeessiti. Warri kun baay'ee warra umurii isaanii gabaabbate hin darbu. Lola bilisummaarra jirra. Xiqqoodha jettanii tuffattanii wanti hin ta'ina. Warra beegiirraa baradha. Warra qondaalaa gidaamiirraa baradha. Warra akkas gootan amma barumsa isiniif haa ta'u. Humna xiqqoo miti humna dhaloota haaraatu dhufaa jira. Dhaloonni haaraan kuni dhaloota garboomee sirna Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin fiwudaalistoonni ijaarratanii bulu miti. Maqaa Itoophiyaatiin sirna fiwudaalistiin ijaare dhannee afaan nama tokkoo bira qofa dubbachaa biyyi sun kan keenya nuun hin jenne nuti garuu biyya keenya jenne keessatti ofumaa wanti taane wanta keessatti of hin argine. Ijoolleen keenya kan keessatti of hin argine. Aadaa see maalummaa see kan hin argine. Biyya akkasii jala dhaloonni bulu hin jiru. Kaabinoonni kaadiroonni Oromiyaa keessa jirtan warri siyaasni warra Abiyyi Biltsiginnaa siyaasni wayyaanee ni duri isin shawwade. Dubbiin isa durii miti. Kanaafan kana kaase. Dubbiin isa durii miti. Isin kan jiraattan hawaasa keessa. Hawaasa Oromoo wajjin jirtu. Boris isin hawaasuma keessattuu iddoo dhattanii hin qabdan baay'ee. Yoo
ajajamtanii kallattii uummanni Oromoo jedheen. Uummanni Oromoo waboo waliin jira. Jaallattee jibbitanis amma wanta beeketteetti muganaa siitti mufan jira wanta uummanni jedhu. Kanaaf kaadiroonni mormitanii humna dhufuuma humnaa hin qabdu warri jedhanii umuriin isaa darbeera. Waan goonuu qabu. Wanti godhamu waan hin jirreef darbanii umuriin isaanii jechuudha. Yoo xiqqaate kaabinoota keessaa namni 5 umuriin darbeera. Jireenyatti manii kana caalaadha baay'ee kan jiranii maaliifi inamanne baay'een nama isinii gale humna waboo Oromoo hedduu inamanne maaliif waboon Oromoo keessaa ba'e oraatarii miti oraatarii jechuun garmalee warra dubbatu miti akka warra TPLF kanallee warra Tigree kanallee waan xiqqoo godheennis miidiyaa irra gadi niifatu akka bilisiginnaa kanaaf baay'een nama amma dadhabaa meerreessa jiranii jedha maaliif ala kanas kan jiru miidiyaa baree wantinis miidiyaa baree kaabinoonni miidiyaa kana bartee akkas taatee shawwadamte nyaatamte Oromoon humna ijaarrachaa jira. No more kan jedhu no more jenneerra. Humni Oromoo jaallattee jibbitees ijaaramaa jira. Waraanaan ijaaramaadha. Wanti dippiloomaasiin ijaaramaadha. Kallattii hedduun humna Oromoo ijaaramaadha. Baay'een namoota humna Oromoo namoota miidiyaa irraa waan eeganiif. Namooti miidiyaa irraa qabnu siyaasa fuulduratti ilaaltanii xiinxaltoota siyaasaa ta'uu danda'u. Baay'een isaanii akaadaamishiyaanota. Akaadaamishiyaaniin karaa saayinsii sana yaada. Wanti Oromoo garuu kan ijaaraa jiru dhaloonni ka'eera. Himuun dirqama miti. Dirqama wanti isaa himuun qabu. Dhaloonni haaraan sirna addaatiin biyya sana sirreessee ijaaru karaa ka'ee hojjechaa jira. Hojjechaa jira. Diinni nyaachuun qabu jennee hin dubbannu waan baay'ee. Hojii isaa garuu hin argitu. Hojiidhaan. Hojiidhaan hin argitu. Kanaaf yeroo bilisoomsan gaa wanta baay'ee dubbadde lola guyyaa tokko guutuu ta'e sanaan jechuudha hin cabee guutummaa guututti warri lubbuu dhabee baqatee ba'ee warri kaan wanti ta'e baay'een egaa lola keessatti wanta ta'u beektu guutummaatti magaalaa dhiqame waanis na ajaa'ibu waan nama ajaa'ibu keessa uummati siviiliin miidhame hin jiru. Siviiliyaaniin miidhame hin jiru kan namni achi naannootti beeku. Ajaa'iba bara lola ta'ee wanti siviiliyaaniitu ta'e magaalaa keessatti namni mana isaa keessa rafe manuma keessa ciciibne jedhanii bakka namni hunduu manaan baane gaafa ba'anii bakka bilisoomee argan. Aasaa maroon godhe argitaniittu leengadda warri miidiyaa laaltanii jechuudha. Lafa ni dhaabatee aasaa godhu sadafaa beenna. Isa booda hin bilisoome. Har'a maallaan jedhu beektu namoonni waa isaan naan jedhan. Nagaa nuti qabnodhanii nagaadhuma hin jirre qabnaadhaan. Namni hamaa walitti dubbatu hin jiru, hammeenyi hin jiru, walitti wantoonni hin jiru, nagaadhaaf gammachuu tokkotu nu guutee jiraadha. Warra akka sadii kunneen beektu ijoollee qeerroo amma qabsooftu nama wanti biti nama gurguddaa fata akka nuun jedhama. Nama gurguddaa isa jaarsa wantoota waan isaan beeku nagaadhaan guunneedha. Nagaatu nu guuteedha. Namni tokko walitti hammeenya hin dubbatu wanti walitti hin buutu. Jaarsi tokko maallaan jedhan beektu adurree fantuutu walitti hin bu'amma naan jedhan nagaatu dhufee guuteedha. Aanaa waboon bilisoomse jechuudha. Nagaadhaan guunne biyya oon eeguu akkam jennaan kuyyaadha uummatas kan isitti maafu in eeguu jennaan sirriitti biyya eegaaruudha. Konkolaataa mootummaa dhiisaa bashiidha bakka hin fudhatame kan hundisaa bakka biyyi kan isaati abbaa biyyaatu fudhate jechuudha. Ammas akka durii miillaan deemu wantoonni hin jiru. Konkolaataan kan mootummaa kan waraanaa maal ta'e jechuudha. Abbaa biyyaatu dhufe jechuudha. Abbaa biyyaa dhufe. Osoo siviiliyaaniin hin miidhamin otoo waan ta'e waan tokko jechaa ture miti. Dhimma Itoophiyaa kanarratti yeroonsaa yeroo waaqayyooti. Yeroo murtootii jennee dubbanna. Warri namanne dhiifama naa godha. Waaqayyootti jechuudha. Kan namannes waan jiruuf kan nama dhaggeeffatu keessa hundatu jira. Mirga keessan tokko miti. Anna namana waan ta'eef. Yeroo murtoo waaqayyooti.
yeroo murtoo waaqayyoo ta'u maaliin beektu jal'ootaaf wantoo qofti keessaa ka'aniitu siviiliyaanii uummatinni wanti utoo waan ta'ini dubbiin xumuramaa jechuudha. Warri hammeenya yaadan kun garuu siviiliyaaniin akka dhuman barbaadu. Magaalaan akka diigamu barbaadu. Osoo magaalaan hin diigamin muuxannoo sanaan apootichi dhaalaa jira jechuudha. Humni kun yaa'aa jira bar bishaan yaa'u beektu. Durii bo'ii faa jallisii faa yeroo jedhanii wantii godhanii ani nan beeka. Hiyyaa'a miti yaa'eetu jiisaa deema. Yaa'aa jira humni Oromoo. Humni Waboo yaa'aa jira. Deemaa jira. Yaa'eetu gara Finfinnee gara giddu galeessaatti kallattii arfaniin yaa'aa jira. Kana beekaa. Yaa'ee dhufee ni dhuunfataa jechuudha. Carqii gaddaa sana dhufee ciree hin kaasaa jechuudha. Carqiiwwan gaddaa kan bara dheeraa namoota keenya miidhe, namoota keenya kan rakkise, kan nu gidirse, kan boo'icha fide, kan akka hin jiraanne nu godhe. Osoo nuti hin jiraatin jiraatteetta kan nu jiru, kan nu murteessuu barbaadu, kan nutti faradu, maqaa keenya, ilaalcha siyaasa keenya, qabeenya keenya kan saamu. Kana hundumaa sirreessuudhaaf Waaqayyo yeroo fideera. Waaqayyo immoo ijoollee Waboo kana fayyadamaa jira. Jaallattanii jibbitanis. Kallattiin kan biraa baay'een hin jiru. Hin jiru. Namoonni amantanis amanuu baattanis kallattiin Oromoo inni sirrii kallattii sanaan. Kanaafuu wantooti naannoo bilisooman kanatti ta'ee egaa akka ergaasaa correette jechuudha. Nagaa guddaa, bilisummaa guddaa, gammachuu guddaa, ayyaana guddaatu dhangala'e jira jedhanii. Namni hin qotata, hin bitata, hin aramata, hin gurgura, fataalee jiraata. Garuu mootummaan geggeessu mootummaa waraanaadha. Sirni wanti ijaaramaa jira, namoota leenjisaa jiru. Wanti hunduu wanti isaa eeggatee hojjetamaa jira. Kun maal jechuudha beektu? Akkasitti deemaa jechuudha. Karaa nuti neenneen wanti baay'een dhufa gaafa jennu na baay'ee hin hubanne. Humnuma xiqqoo namni yaanne namni baay'een tuffatee maal jedhunitu wanti guddaan dhufa. Amma baay'een keenya TPLF hin eegnaa, TPLF humna guddaa qaba isa dhufe wanti ta'a kan jedhee jira. Keenyan dubbatu waan ta'eef. TPLF Tigraayin bakka bu'ee dhufuunsaa sirriidha. Rakkina hin qabu. Humni kana boodaa garuu humna uummata miidhame harka jirudha. Inni akka durii tokko an olanaa akkasin ta'a wanti jedhu hin jiru. Waaqayyo balbala Oromoo irraa banaa jira. Gaafa Itoophiyaatti Oromootti cufame uummatoota biyya sanaattis hin cufama. Carraa sana akkas godhee uumame bakka lafichatu. Oromootti cufamnaan uummatoota Itoophiyaa keessa jiran maqaan isaanii hin kaane hedduttis cufamaa. Oromoo irraa gaafa banamu Gumuzirraa, Sinaashaarraa, Maa'oo Koomoorraa, Kibba keessaa Koonsoorraa, kan biraarraa beer biyya isaarraa hin banama. Kuni sochii ji'a ja'a keessatti yeroo sochii Oromoo sana mirkanaa'eera. Hundumtuu babba'ee miidiyaatti ofiisaa dubbatachuu, yaada isaa ibsachuu, naannoo ta'uu, of bulchuu, sochii adda addaatu gaggeeffame. Isa kana dhufeetu sirni nafxanyaa rukute. Amma lolichi qaamota lama gidduu ta'eera. Lolli Itoophiyaa keessaa amma qaama lama gidduudha. Qaamota dhugaa bilisummaa fi dhugaa uummata isaanii mirkaneessuu barbaadanii fi qaamota bittaa barbaadan gita bittootaa. Yaada gita bittootaatiin kan socho'an gidduutti ta'eera. Sirna nafxanyootaa jechuudha. Abiyyi waa'ee nafxanyaa dubbatee jiran dubbatee hin beeku. Nafxanyaan dhumuu hin dandeenye jedha warri TPLF jedhee wanti dubbatee kanaafuu jabaadhaa jedhanii nafxanyaa dhofin jechuu isaatii jedheera jedhan ani hin dhageenye garuu
hin dhaggeeffanne namni wayii akka itti natti himna amma namni miiltoon tokko natti hime akkas jedhee Ameerikaa irraa ani garuu hin dhageenye yoo dhuguma akkas jedheera ta'e mirkaneeffatee jechuudha. Kanaaf nafxanyinnet gaafa jennu namni baay'een hiika isaan hubanne amma gaa hiiki isaa eenyurraa sii gala beektaa jechoota warri amma waraana achi ba'anii dubbatan jecha isaa irraa sii gala. Maal jechuudha? Hamaa ta'ii jal'aa ta'iiti barleessi barbadeessi warra jedhan kana jechuudha. Badii barbadeessi hammeenyaan jibbaan lolli warri jedhan kun warra hafuura nafxanyummaa sana hafuura seexanaati. Namni si balleessuu si barbadeessuu wanti godhu አይምሮ በሰይጣን ቁጥጥር ስር ያለ ሰው የሰዎችን ሞት የሚመኝ ሰዎች እንዲሞቱ ቀንና ሌሊት የሚሰራ ጥላቻ እየሰበከ በዚህ በጥላቻ ግደላቸው ብለው የሚነሳ ሰውዬ አይምሮ በሰይጣን ቁጥጥር ስር ነው። ይፈመና ጎዳ አማርኛ ግዱ ገልቾኮ ሰሙን ሳኒ ቶአኖ ሰይጣን አጀ ነምቲ ብየ ኢትዮጵያ ተናማ መንቴ ወርዶፋ ሰይጣንቹ ዋዳማ ፋላ ወንቲ ዋቃይቹ ቶአኖ ሰይጣን አጀ ለወረጅ ነሚና ጋን ሰነንጎ ከናፊ ነሞተ ነጋ ወጅም ይዘቹ ከወሎላ ጅሩ መታን ሳኒ ከን ደርቤ ከናፉ ምን ኦሮሞ ጆሌ ከጀበፈቹን የሮከን ናኖም ብሊሶ ገመዳ ናኖም ብሊሶ ነጋቃ ዱጋ ከሱማ ኢሳንቱን አንጀ anam ani biran jiru soba sinitti dubbadhu bu'aa tokko argadhu yoon soba nan kassara kisaaraa malee bu'aan argadhu. Addunyaan kun soba baay'ee bare siistemii tokkotu jira siistemii wanti immigireeshinii maal ilaaleen nama hedduu yoo isa sobuuf baay'ee ta'a yoo dhugaa dubbatte immoo si hin ta'u meebii warra addunyaa lixaa keessatti wanta akkasii mudateera waa akkasii yeroo baay'ee mudata. Garuu sobee nagaarra deemu hin danda'u. Qilleensarra yaada koo isinitti himu. Baajata baafnee karaa mirkaneessine namootarraa. Baay'ee hafuura gammachuutu jira. Hafuura gammachuu. Warri baankii daldala Itoophiyaa qofatu baankii irratti immoo isinitti himuu qaba. Baankiiwwan nagaa isaaniiti. Baankiin daldala Itoophiyaa kun egaa wanti mootummaatiin wal qabatti. ishee qofatu xiqqoo girgirrii wanti ta'uu barbaade kan biraa nagaa wantundu eegamaadha. So mushurraan dhufaa jira simadhaa bakka jirtanitti. Qabsoon Oromoo Ameerikaa hin jiru, Awurooppaa hin jiru. Qabsoon Oromoo Oromiyaa jira. Ija keessan Oromiyaarra kaawwadha. Qabsoon Oromoo shaqaxa miti. Fuudhamee wanti ta'e hin galamu. Miidiyaan qabsoo Oromoo baay'ee nu guddiseera. Thank you very much. Qabsoo Oromoo garuu miidiyaan hin geggeessu. Miidiyaan uummata barsiisa, uummatatti agarsiisa, dhugaa jiru ibsa, daandii qajeelu, saayinsii agarsiisa. Kanaafiyyuu jabaachuudha ijoolleen kee dhufaarti. Warri waboo nuti gargaarus isnus mo'icha Oromoon dhufa karaa isaanii. Yoo dhiisne numatu gaabba. Gargaaru immoo gammanna. Oromiyaan gaafa sirriitti bilisummaa ishee gonfatte biyyi sun waliin itti fuftiif dhiiftiin kan biraa ta'e waliin isa jedhu yoo fudhan Oromiyaan madda beekumsa, madda nyaataa, madda wantoota hedduu taati. Namootaaf madda waan baay'ee taati. Kanatti shakkii qabaatina. Lolichoo jabaachaa deema. Laafaa deema jedhee namoonni yaadanii ibsan jiru. Waraanni harkatti dhumeera, sun harkatti dhumeera. Amma kan hafe jaarsoliidha. Uummata wanti jedhan jiru. Akkasumatti ragaa nuti qabnuuni hin dhumne. Namni hedduun dhumeera waraanni. Waraanni gurguddaan ammayyuu jira. La Itoophiyaan waraanni duraa dhumeera, minaamin dhumeera ni jedhu suni ragaa sirrii miti. Mazzanaagaat isa jedhan keessa kan seenu. Waraanni
iddaasee giddibii Abbaayii eegu jira. Baay'ee jira. Somaalee keessa baay'ee jira. Dangaa bahaa baay'ee jira. Waraanni jira. Garuu waan tokko isitti wanta danda'an hunda fayyadamu hanga Finfinneetti dhiyaatamaa dhufu warri hammeenya keessa dhunkuus waan danda'an hunda fayyadamuu isaanii hin oolu. Garuu balaan biraa immoo achiin hin dhufa. Lammiileen alaa kun gaafa ba'anii dhuman dubbii baay'eetti xumurama. Kanaaf aanaaleen adda addaa kana dhaggeeffattan shakkiin qabaatina. Waboon ijoollee keessan wantii keessan adaraa Oromoo. Nuti gaafa Abiyyi Ahmediin daandiin siyaasa isaa sirrii miti hin deeggaru jennu waa dhabnee miti. Otoo Abiyyitti sinneekko ministeera ta'a. Waan nu akka ijoollee nu booddeeti baramu kan ministeera ta'e nu waggaa 34 akkasumatti umuriin koo 30 keessa kan waggaa 31 lamaafaa jira. Itti sinnaan hin taata. Nama wanti hin qabani Abiyyi Ahmed wanti hin qabu. Rakkina biraa. Garuu waan tokko isitti kallattiin siyaasaa Abiyyi Ahmed completely opposite godheera daandii Oromoo jenneerra. Oromoo qofa miti daandii uummatootaa kan cufuudha. Mootummaa warra totalitariyaanii warra wanti hundumtuu giddu galeessaatu warra kaanitti filoo gochuu qaba jedhanii amananii one way communication warra barbaadan garee afaan salphaadhaan sitti immoo hiika isaa garuu hin beeku afaan garee duuriyyootaati. Duuriyyeen siyaasa keessa seennaanii siyaasa duuriyyee gaggeessiti. Maal jechuudha kun? Yoo yaada kee ibsattee qabdee siiti. Yoo ittiin mormite qabdee siiti. Maal jechuudha kun? Yedanaggaxee duuriyyee dha. Duuriyyee naatee jechuudha. Sidii galee duuriyyee sodaattaa duuriyyee naatee. Nama yaada ibsate qabee hidha. Nama qo'aa tokko farkaan qabde bara. Jowaar Mohaammed amma shuggutii qaba. Jowaar Mohaammed amma kilaashii dhukaasa. Yaada barka inni dhukaasu. Miti Jowaar Mohaammed yaada siyaasaatiin raajota amma biyyiif raajan kana harka meeqa naannaa raajii siyaasaati. Haala salphaa yoo ibsite harka meeqatti naannaa. Namichi kun waan inni yaada ibsatuufitu jibbu jechuudha. Sooti yaada ibsattee nama yaadaan qabsaa'u nama beekumsaan qabsaa'u balleessuudhaaf akka itti malee agarsiisu yoo ta'e ati yeroo hundumaa akkamitti waa'ee yaadaa yaadda. Isan ittiin si balleessu qawwee sanaatis fudhattaa jechuudha. Gaafas maaltu dhufa jechuudha iddootti galte. Dandeettii qawween qaban asmaarota. Warra biyya sana jeequ kun argitaniitu biyya hundumtuu zamichaan lonni jedhu kun asmaarii dabale. Footoo ka'eetu viidiyootti dubbate deebi'ee hoteela rafa bare. Dargaggeessi garuu walajjeessa. Dargaggeessi Tigraayis inni kan Oromoos inni gara bilisiginnaa guruddoo adda addaa walajjeessa. I'm so sorry. Dhalooti qoosaa dhumaan jiru baay'isanii. Dhaloota hedduu dhumaa jira. Human resource dhabaa jirti biyyi sun. Kan bor biyya sana misoomsuu dhabaa jirti. Maal godhan garuu carraa dhumaati waan ta'eef warra isin yuunitii alisteettan sana aadaawii warra jedhamanii waaman anillee aadaawwiin jedhu totalitariyaanota warra jedhu sana carraa dhumaa isaaniiti mootummaan kun isaaniif. Waan si zaayiluusit hin jiru lammaffaa Itoophiyaa keessatti aayidooloojiin isaanii dhumaadha jechuudha. Maaliif al tokko Oromoon poozishinii isaaf malu qabatee jennaan ummatoonni Itoophiyaa hundumtuu empower ta'u. Ani kanaaf dhiifa mana godhaa warra akkamii keessa beektumman warra Oromiyaan daftee cituu qabdi jedhu keessa hin jiru. Ani hin jiru isa keessa fakkeenyaaf isiin dhoosu akkana jibbitan beeka baay'een keessa warra keetti yaaddan. Oromoon poozishinii isaaf malu qabatee Itoophiyaa irratti uummatoota empower godhee jechuudha. Powerfully godhaa jechuudha uummata. Borii duuriyyee wayii akka garee Isaayyaas akka garee warra amma biyya jettu kana feudalistoota kana kaatee akkasiin naannoo sana hin jenne Oromoo siistemiidhaan empower isaan godhee biyya sana akka daraaru gochuu danda'a akka guddatu gochuu danda'a. Barbaachisaa taanaan ikkoo seenaatti dhumnamni seenaatti dhumnam yoo barbaachisaa ta'e ikkoo Itoophiyaadhuma Oromiyaa jetta malee barbaachisaa taanaan walloo eenyuuf dhiifta?
Bahar Daariin eenyuuf dhiiftame? Bahar Daar baay'ee lafa bareedaadha beektu. Akkuma jirutti naannoon sun naannoo Oromooti. Ilmaan naadinsaa jedhanii moggaafatan fakkeenyaaf aanaalee isaa. Ilmaan dhinsaati. Bahar Daar zuuriyaa waradaa ni jedhu sun ilmaan dhinsaa waradaa jedhamu. Uummata babbareedoo ijoollee maccaa. Zarmaan zariin isaanii jechuudha. Maqaa beeta kiristaaniitti moggaasee wanti godhee maal godhee harkaa balleessa. Arrayyuu ilmaan naadinsaa siin jedhu. Dabra biraan siin jedha darbee eebbaan isa. Akka nutti sakaan maqaa jijjiirate sakaan wanti godhe. Seenaan biyya sanaa wanti Oromoo dubbata. Kana daraarsuu danda'u qaba. Daraarsuu danda'u qaba. Isan keenyaa Oromiyaa ni ijaara. Garuu uummatoota impaawar gochuu qaba. Oromoonni isa dhimma isaa fudhate yoo ba'e qimaanti rakkata. Agawun rakkata. Koonsoon rakkata. Isni garee dabuun miiraaf Itoophiyaa jedhanii immoo amma wanti tokko uummatan yookaan ofii isaanii akkuma jirutti namoonni achi keessatti filaman maqaan dabuubii keessa jiru. Warra bara naftanyoota gondorii dhaqanidha. Akkas akkasitti rakkoo biraa fidu. So Itoophiyaa qabateetu humna Oromoo jechuudha. Wal ta'ee warra isaa wajjin deemu wajjin jechuudha. Qulleessuudha jechuudha. Ayidoolojii faashizimii sana faashistootas ilaalcha faashizimii ilaalcha sobaa ilaalcha wanti biyya sana jeequ san qulqulleessuudha. Qullaa'uu qaba biyyi sun. Yoo riijiniin sun qullaa'e nus nagaa arganna. By the way, yoo alaa namni warreebe alaa abidda boba'aa jiru keessa mana keessa jirta taanaan abiddi sun sissi gubuu danda'a. Riijinii sana akkumatti kophaa dhiibnee Oromiyaa kophaa taane riijinii sana hunda dhiisnee wanti taane hotte bor naannoo keetti hundumti yoo wal lole yoo xiqqaate maaltu ta'a beektaa refuujiis itti baqata. Namoota gara keetti baqatantu heddummaata. Dhufanii sooshaal kiraayisisii baay'ee sittuuma. So maal jechuun naannoo sana qulqulleessuu danda'u qabna. Humna sana godhu qabna Oromoon. Ilaalcha keenya sirreessuudha. Ijoollee gaggaarii ka'ee jira. Ijoollee kana gargaaru wajjin dhaabachuudha. Waan boone gochuudha. Dippiloomaasiidhaani. Ani isa kana isinitti of jajjaboo barbaachisaa ta'e. Akarkaarii seeru kun dhaabbata maqaa dhaabbataa fayyadamne miti. Baay'eessa warri dhaabbata fayyadamee hojjete jira. Maqaa dhaabbataa miti. Dhuunfaan hojii hedduudha kan hojjetamu. Bajeta keenyatti baafne. Ani waan baase beeka. Dubbadhee namootatti wantoota hin barbaadu. Kanan hin qabne irraa jechuudha. Waan baase beeka. Akkamitti mootummoota baay'ee harka mootummaa sanaati akka bu'u. Waan beeka beeka. Seeratti qacarree wanti itti hojjetu wanta meeqatu jira. Maal isiniin jechuufi? Oromoon bakka jirutti yoo hojjete wanti hin sirroomne hin jiru. Kan kana goonu namarraa jibba qabna hin qabnu. Jibba nama tokkorraa hin qabnu. Dammaqee mokonnon yoo Itoophiyaa bulche unkaan dammaqee mokonnon taammaanyi bayyanii amma jettan. Yoo bulchi kora kinan qabu. Waan tokko sitti himan. Nama dhugaan geggeessu ayidoolojiidha kan wal lolaa jiru. Ayidoolojii siyaasaatu jira waan bakka bu'an qabu. Isaan bakka bu'an sun warra kaan immoo ni cunqursa. Cunqursaa hin fudhannu dabal. Jibba namaa hin qabu. Jibba biheerii hin qabu. Jibba wantoon qabu. Eenyurraayu. Akkasitti sammuu namaa ibsuu barbaade. Dhimma jarri Itoophiyaa diiguufaa sin jetti. Ofii akka waan Itoophiyaa ijaaraa jirtu. Itoophiyaa diigamuu sin jetti. Maal gochuu sin jetti. Akkas goote akka mucaa haxxee dursitee boossi. Isaan egaa Itoophiyaa fayyisaa jiru. Biyya diigaatu jiran jechuudha. Garee akkasii wajjin kan jirru kanaaf sirni sun qullaa'uu qaba. Bakki Oromiyaa keessaa bilisoome nagaa gammachuu araaraan guutuu itti tolaa isaatu jira. Rakkoon hawaasummaa tokko tokko ga'uu danda'a garuu nutti tolee jira. Hundumti gaafa karaatti baanu hundi hinqifannaadhaan. Humna akkamii dhufee kana buqqise akkam. Amazing bakka nama dhibaadhaan. Dhuguma nama dhiba. Waaqayyo hojiirra jira. Gaafa waaqayyo siif hojjetu ati immoo galateeffachuu. This is a system. System of life. Gaafa waaqayyo siif hojjetu ati immoo galateeffatta. Galata kee yaa waaqa itti jabaadhu jetta. Ammayyuu harka daa'imman keenya ajjeesaa jiru kan qabiyetta. Harka sanan qaba waaqayyo. Kana beekaa. Kanaaf hojiirra jira. Hojiin hojjetamaa jira. Hin shakkina jabaadha. Waan xixiqqoodha wantoonni ta'ina